Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa anis nagaa alhamdulillah. Har'ammoo waan ajaa'ibaati jechuudha. Waan yaada guddaa yaada sanitti ta'e tokkoon qabadee dhufeera. Innis maali jechuun keessa hin oolamu haala saabskraayibii jechuudha. Guyyaa tokkotti 150 yookaan 200 godhachuu dandeessan jechuudha. Mala salphaa, mala gaariidha, mala barbaachisaadha jedhee yeroo hunda waan ana fayyade tokko jechuudha. Waan faayidaa irraa argadhe tokko malee isiniif gadi lakkisu jechuudha. Maaliifini ofii kiyyaa dura faayidamee faayidaa sanitti yoon gammade isiniif gadi lakkisa jechuudha. Amma osoo haasaa dheeressuun ta'in jechuudha gara aappichaatti dabarra jechuudha. Aappiin kun akkuma agartan kana hin jira. Lamaaniif fayyadamee isin agarsiisa. Isteeppii kiyya hunda yoo hordofuu dhabaattan booda akka nuuf hin taane nu maal ta'e dudee akka hin jenne jechuudha. Suuqa keessaa buufattu jechuudha. Atoo kliiker use studio jettanii barreessitanii pileestoorii keessaa gadi buufachuu dandeessu. Telegiraama kiyyas as jala jira. Liinkii as jalaa tuquudhaan jooyin gootanii aappicha achirratti isiniif alammanii achirraa buufachuu dandeessu jechuudha. Amma jalqaba maal gootu atoo kliiker kana seentu jechuudha. Egaa kliiker kan ta'e enable kan walakkaa kana tuqxu jechuudha. Kan walakkaa kana tuqxu haala kanaan isiniif bahaa keessaa garagaltu. Egaa haala kanaan isiniif bahee aappii isa kana sheertu jechuudha. Studio kana sheertanii haala kanatti isiniif dhufaa jechuudha. Kaasii gadirraa agartan kuni fakkeenyaa fi saabskraayibii gootee kooyinii argattaa jechuudha. View laalteeti viidiyoo laaltee kooyinii argatta jechuudha. Kooyinii argattu san immoo saabskraayibii yookaan views irratti fe'achuu dandeessa jechuudha viidiyoo kan keetii. Amma haala shabakaati irratti hundaa shabakaa keessan yoo gaarii ta'eetuma dhufa. Shabakaan keessan immoo dadhabaa ta'e dadhabama ta'a jechuudha. Saniifuu amma kooyinii haala itti baay'ifannuun isin agarsiisa jechuudha jalqaba. Watch there bakka jedhu kana other bakka jedhu kana irra dhawwattanii dabarsuu dandeessu jechuudha viidiyoo. Egaa viidiyoon haala kanaan isiniif baname maal gootu fakkeenyaaf kunoo sekoondii 29 akkas jedhee lakkaa'a kooyinii 40 argattu jechuudha. Kan immoo akkamitti daddafnee akka argannuuf ida'uu kana tuqxanii jechuudha. Atoo kilikirii kana tuqxanii ida'uu kana erga tuqxanii isa kana irratti tuqxanii jechuudha. Yoo dhibbarra keessanis rakkoon qabu akka dafee xumuruu barbaadan sekoondii irratti deeffattanii lakkoofsa tokko gootanillee 10 gootanillee rakkoo takka hin qabu jechuudha. Kana fuutanii irra keessu jechuudha bakka adii kanatti. Egaa achi irra keessanii booda kunoo asirra tuqxu jechuudha. Haala shabakaa keessaniitti hundaa yeroo inni isiniif akkasitti qophatu irratti tuqxanii maayikiroo millisikeendii irra kaa'attu jechuudha. Yoo barbaaddanis 100 gootu yoo barbaaddanis 10 gootu jechuudha. Nama fakkeenyaaf takkan godhaa jechuudha. Irratti hin tuqamma saffisaa kanarraa saffisaan deema jechuudha. Haala shabakaa keessan irratti hundaa'a. Kunoo akkuma agartan kana saffisaan hojjetuutti jira jechuudha. Saffisaan akka dafee isiniif dhumu jechuudha. Maal gootu yoo haala kanaan isiniif lakkaa'e isiniif lakkaa'uunis ni mala ta'a lakkaa'uu dhabuunis ni mala ta'a. Yoo kan isiniif lakkaa'uu didu taate yeroo inni 10 gad darbe irratti cuftanii obsaan eeggattu jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo 6 irratti dhiisaa 5 jedhee suuta lakkaa'a jechuudha. Akkanatti isiniif lakkaa'a kunoo. Yoo moonchi kan isiniif lakkaa'e immoo ala xuuluma irratti tuqxanii akkuma sanitti kooyinii baay'ee irratti herreeggatuu dandeessu jechuudha. Kunoo akkuma agartan kana saffisa baay'ee qaba jechuudha. Kunoo asirratti as ilaalaa jechuudha. Kunoo dafeetti xumuraa jechuudha.
akkasitti dhiifte jechuudha. Afurra yeroo gahetti kan akkasirraa gootanii yookaan asirra akkas gootanii siniif lakkaa'a. Akkasitti kooyinii baay'ee argatte jechuudha. Kooyinii fakkeenyaaf ani amma 9,160 qabaachuudha. Erga kana hunda xumurattanii hojjetattanii booda akkamitti akka irratti fe'attan immoo kunoo asi tuqxu jechuudha. Bakka asii tana asittiin agartanii yoo saabskraabii gootanii kooyinii baay'ifachuu feetan asii kan immoo view laaluu barbaaddan asii jechuudha. Kana sadan keessaa amma kamirratti tuqnaa kanarratti tuqnaa jechuudha. Egaa kanarratti tuqxanii maal gootu mallattoo ida'uu tana tuqxu jechuudha. Mallattoo ida'uu tana kunoo mallattoo ida'uu tana tuqxanii achi booda chaanaal kampaaniyaa viidiyoo kampaanii jedha irratti tuqxu jechuudha. Viidiyoo kanarratti isa viidiyoo jedhu irratti chaanaalii isa jedhu irratti soo tuqxan rakkoon qabu hundarrattuu tuquu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kan olii kuni fakkeenyaaf chaanaala keessan guutuutti koppii isaa gootanii irratti fe'achuudha. Kun immoo liinkii viidiyoo irratti fe'achuudha jechuudha. Kanaafuu liinkii viidiyoo irratti fe'annaa ida'uu kana tuqna jechuudha. Achi booda add only jedhaa yaani liinkii viidiyoo keessanii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf liinkii viidiyoo kiyyaa fudhadheetiin dhufa. Egaa haala kanaan viidiyoo keessan chaanaala keessan bira laxxanii tuqaa sadan tana tuquudhaan sheer bakka jettu tana tuquudhaan kooppii liinkii bakka jettu tuqxanii jechuudha. Achi keessaa baatu irratti tuqxanii bakka ida'uu kana tuquudhaan ka olii kuni viyuu argachuu ka gadii kuni jechuudha. Ka olii chaanaal bakka jedhu kun immoo saabskraabii argachuudha. Kanaafuu achi booda viidiyoo keessan liinkii gootanii yookaan immoo chaanaala keessan liinkii isaa fuutanii testii gootanii add gootu jechuudha. Erga add gootanii beeksisa akkanaa kun yoo isinitti dhufe no thanks bakka jedhu eeggattaniiti jechuun faayidaan isaa kanumaa fi no thanks bakka jedhu haa tuqxan jechuudha. Achi booda kunoo number of saabskraabiin takka kooyinii 50 jechuudha. Kooyinii 50 kana amma meeqa qabnaa 9,160 jechuudha. Amma asirratti meeqa 20 irra keenya 50 irra keenya 50 immoo 2,500 jechuudha. Kanaa oli qabnaa ammallee irratti hidachuu dandeenya jechuudha. Mee akira 150 kana yoo ta'e 7,500 jechuudha. 7,500 kanaafuu dan gootan jechuudha. Erga haala kanaa sirreeffattanii maal gootu dan gootu beeksisa akkanaa kun yoo isinitti dhufe x tuqxanii jechuudha. Dan gootanii jirtanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf dan tahee jira jechuudha. Kunoo akkuma agartan kana jechuudha. Beeksisi akkanaa yoo isin jeeqee irraa obsaanii keessaa baatu jechuudha. Suutattanii fakkeenyaaf kunoo akkuma agartan kana asirratti viidiyoo kiyya jechuudha. Kuni liinkii viidiyoo kiyyaatti tuutaal koostii 7,500 viyuus saabskraabii kunoo 150 jechuudha. Lachuun argadha jechuudha. Saabskraabiis viyuus haala kanaan saabskraabii keessan oli guddifachuu dandeessu jechuudha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti.